Balik. Wala na. Wala na Jeff. Fidi baas warahmatullahi wabarakatuh kabajamtoota fi daawwattoota keenya jala jirtu fayyaan keessa nagaa rabbiin bakka isin jirtanitti lafa isin jirtaniin nageenyi rabbii isin biraa jiraatu warroonni amantii biraallee akkasumas akkam jirtanii nagaa keessanii isiniin jechaa guyyaarraa in aaree an aariin kiyya yoomiyyuu ka addaan citu miti zabiba arralle samoonii kana jechuudha. Paaspoortii deengatti asittan balaa rabbii buusee paaspoortii bakka lamatti maqasin addaan fuudhee jechuudha. Paaspoortii ciccitaa qabattee paaspoortii muramaa jechuudha. Qabattee ejensii dhayitee ejensii irra olii gad deemtee kanaan narraa fuudhanaa bilbilan. Arra immoo anaaf tiyyaa fi ta'isii jita xuquraati ta'ii hayaatillee waan kana keessa jirti itti jaalattee akkasiin fuutee ana onjalanyaa na gootu waan jaalatteef paaspoortii isiin isii biraa fuutee olii gad hin deemtutti ilaaltee cadhifte. Dhugaan hin aaree haa dhufanii mee isaan lachuu. Kiyya maayyeeta rabbitti maal taatee jirtaati? Maal hin taanee kootu gad. Maal taate qomi? Maal inni kana maal horfachi? Maal taate qomi maal taate? Kiyyatti deebisiin jedhani? Gattaayaa fiidhaan kamaalitiin isin horii sammuu namaa nama hidhee horii nama jeequ horii yoo xiqqaate jireenya namaallee nama booressu isiniifuu garee hin jireenya kiyya jiraadhuun hin jiru jira lamaaniifuu jechuudha. Daa'imatti deeggarti asii paaspoortii si biraa fuutee asii paaspoortii ciccitaa qabattee ejeensiidha. Tumi. Arguma jirtaanii tiree walumaan jirtanii waluma gara keessa waliin jirtanii. Maal goote? Paaspoortii muramaa paaspoortii ciccitaa deeggarti an bakka lama addaan buusee iyyitanii balaan rabbii bu'ee jettanii harkaa fuutan akkasii paaspoortii ciccitaa qabattee ejeensiidha jedhan. Achirraan. Paaspoortii masan bakka siin keettee fuudhi isiillee fidi gatteessi. Intaa? Taa'ime. Shaantaa isii keessa barbaadu fidi paaspoortii. Lafaa kai. Fidi paaspoortii shaantaa isii keessa laali. Akkanaa kamii argina. Eenyu wanjalanyaa garuu barbaaddan isin. Ola asitti dubbin godheetiin asii ishee caccabsee isin biraa deemu. Daazin isin walii wannaa jedhanii jennaan isin waayoo gatti kaatee. Si kan kuchi sudah. Taaya lagi gata harka. Harkaan gata ya akkana godhi. Ya mana. Isiniif jireenya gara jiraadhu naa dhabu. Isiniif jireenya jiraadhu naa dhabu sababa keessaniif jecha sababa keessaniif. Maal jechuun namni akka fidi ibiddaawwan akka fidi hundumaa cincirsaa jiru. Haa ulattu. Ula'u. Maal jedhanii jira namni akkam taanee jiraatu. Garee itti jiraannu akkam. Imboo aartii bari imboo aartii. Maal kun namni xanuun rukutanii da'abe wallaa ulee keessan da'abe jee. Hawaatus. Akkasii kun wanta garaan na fayyaa alhamdulillah rabbil alamin. Mana dhaageetti illee anaa hidhamee xiyyaafoo na dhee taa'ullee garri ittiin manuma dhaageessatti boqotuu hin jiru. Maal jedhana maal mee akkam taanee akkamitti jiraatan jiru addunyaa tanaaf. Isaaniif yaadnee isaaniif gubanna moo an biraatiif gubanna. Bakka afaan hin callamma deebinatti hin deebisini. Asii bakka lama si godhee dhiinsi biraa ba'a. Maal goottaa miti maaf dhiigan booyin. Abboota lamuun siif inni illee waliin argitu amma fuudheetiin qoshaasha keessatti darbala. Qoshaasha keessaa iyyuu miti akkanatti waliin maree diinti beetii buusa. Maali jira? Irraa sirreessee biraa deemuu hiitanii harkaa fuutanii innaa guyyaan isaallee dhumaa xumuree jira daawwattoota keenya kabajamoo akkanatti takka birki baasee. Daawwattoota keenya kabajamoo share like subscribe nu godhaa akkasii anillee fayyee jira dirri ganna ciisee. Himbootti. Sabari. Lamu inum basu, inuman basu. Barumsa kan ke berat dua berbat. Dah kutir kira. Dua berbat. Saya cakap suruh kutu miti.
Ula Onu raaji gore yaagi. Maaltu ni karooti kaati mana dhaagee san guutamu isin gahu mallees. Almaasi gore. Atu biruma jirta gaafa isin fuutee uti kaati manuma kana fuutee baatee nima sima biraa deemtee bar bakka biraatiin deemtee eessa dhaqaarta maaliif deemtee? Ana doftoota kiyya akkana na gobsiifti harki nan tarrafne ugaa ani maaliif caccaba jidduu tarfee. Eessa dhaqaarta garam deemu jirta maali mee wanni ati deemtuun jettee osoo gaafatte sitti himti silaa. Ani yeroo si gaafatu keessa gisee ati wanno waraqaa fi biiroo akkanaan jettu. Maal goota na gaafatte sababni maali biiroo irratti biiroo daqiiqaa meeqa keessatti deemte? Ufumaa jechuun anuma wanjalanyaa gootanii jireenyuma tiyyata jiraatu tana na dhorguuf. Koy gubee tulu akka rammata paaspoortii jibbisiisu. Inta bodoon afurtu amma kasala irra gubde. Olitti qaxxalti guyyaattiin tun. Harki isinaaf mee akkam si dhiibee Rabbi simanna is rabbi maa. Uy kiyya bannaati maa si godhe. Kiyya maa sirri na rukutte. Wallahi sirri na rukutte bar. Ila silaala harkana iise ugaa. Ivan kiyya na hambi. Akkasii taatota keenya kabajamuu dhugaa inni naaree dhiifama naa godhaa isiniin jedha dhiifama dhugaa jechuun sila akka aaree fi isin afurta akkan aaruun qabu ture akkanatti illee loluun qabu ture. Yaa kimi na fidi bakka harkina hiike. Dhimmi dhugamatu dhimma nama lolchiisu dhimma lubbuuti dhimma xiqqaate waan agartii tana waan xiqqoo amma namni biraatu akkana godhe keessattuu. Waa tokko miidhamu mannaa eenyummaan ciccitooshi. Minna kanaafuu bara silaa gaafuma san ciccee fixa ture iyyuu bara iyyitanii balaa buusanii adda isinii yoo xiqqaate wanni gaafsan akkasii iyyitanii balaa rabbi isinii dhaabateef bara sanuu maal jedhaan maal jenneeni jedhaa bara gurbaa yoo xiqqaate amma jenneeni akkasittiin bara silaa deemsaaf walii galanii bas baarfootti paaspoortii ciccitaa kanaanu in deemtaa jedhanii walii galanii turanii bara in si deemsisa homaa rakkoon qabu jedhanii waan ajaa'ibaa. Garbi na garbu. Ana biyyuma kana deemtee oftee tummaan maali booddu? Haa deemtee laaftee. Ola dhugaa sitti maali? Kana booda jechuudha. Suuqi deem. Kana booda. Abbaaji suuqi gurgurtaa. Garreetti deemtu jiru gabbaayi. Kana booda. Garreetti deemtu. Walumaan mari'annee jechuudha. Gubama uummanni biyya namaa keessa gubatu kanaan deemtee argitu bakka. Kana ol. Akka gara paaspoortii argaaftaa. Inni baasa rakkoo hin jiru. Shukkaa arbaa shiin baasee fi bakka biyyuma barbaadde biyyuma fe'ee adeemtu. Kuni yoomii badee yoomii. Yoo Keeniyaa illee deemte. Maal gooti Keeniyaa? Yoomii badee yoomii gubate jedheef sortii atattamaan baasee fe'ee adeemtu. Mee bakkuma garaan isii yaade kana bakkuma hawwiin isii yaade kana. Wannoon isii ishaaraan isii wanna achi keessa dhufu bara eegiddoon noo goota. Jechuun jalaa badee yoo jenneen hin baasaniif rakkoo hin qabu hin baasisiisaa fi. Naa kanaafuu waan akkasii daawwattoota keenya kabajamoo guyyaa irraa sagantaan kee guyyaa irraa ka aaree dhufeef illee ani uma fire illee yoo ta'e waan na godhanii fi gocha narra dalagamu guutuu isaa tokko marrajaa isiniin